borii keef jedhiitii kabaja daftee darbituun kireeffatiin kabaja kiraayitiin of hin gurguriin dhaloota kabaja kiraayiin of gurgurate wajjin hin firoomiin dhaloonni akkasii akka fixeensa ganamaati ganama argamtee guyyaa baddi dhaloonni kabaja kiraayiin of mul'isu osoo of mul'isee raawwatiin irraa fudhatamaati. Kabajni biyya lafaa akka sirna alaabaati. Ganama baay'uliin sirna kabajaan ol baasa. Galgala lafa namoonni sun hin jirretti eegduun yookaan waardiyyaan qofaasaa gadi buusa. Kabajni namoota baay'ee akkasuma. Osoo akka isaan dhaqan hin argiin galuu isaanii dhageenya. Rabbi kabaja kiraayitiin sin kabajiin. Namoota baay'een beeka namoota kabaja kireeffatanii lafa dhiitanidha. Xiqqoo turee soo lafti isaaniin dhiituun arge. Uggum jedhe Oromoon. Kabaja kiraayiin eessallee hin geessu. Kabaja kireeffattee jiraatta taanaan guyyaa tokko kabajnu sun of keessaa baastee si gaggeessuun ishee hin oolu. Ofitti amanii jiraadhu. Hanguma geessu beekuuf lafa geessu beekuun ogummaa caaludha.